galatoom. Ati isa raajiin dubbate isa raajiin beekamaan jiru Isaayaas seera keessa deebii keessatti kan Museen dubbate kan Waaqayyo ana jedhee dubbate fudhachuu diddee kan abbaan hin beekamne akkamitti fudhachuu dandeessi ati? Lakki akkas miti. Akkamiseeti? Seera keessa deebii Museen dubbate miti? Seera keessa deebii. Seera keessa deebii bara sana Waaqayyo kallattiin namatti hin dubbatu ture. Raajotatti dubbata. Raajotatti dubbatee raajonni Yesuus Kiristoos namootatti hima. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos maaliin dubbate? Ofirraa fuudhee dubbate? Maaliif dubbate? Yesuus Kiristoos ofirraa fuudhee dubbate. Waan abbaan itti hime dubbataa ture kannees. Maaliif ofirraa fuudhee dubbataa ture kannees? Yaadi abbaa yaada Yesuus. Yaadi Yesuus yaada abbaa. Yaadi abbaa fi Yesuus tokko. Yaadni jara jarri tokko gargar ba'uu hin danda'ani? Gargar hin baane tokko isaan. Beekumsaanis waan hundaan iyyuu tokkuma gargar ba'uu hin danda'ani gonkumaa. Abbaan ilmi afur qulqulluun tokkodha. Abbaa fi ilmi tokkodha. Ela abbaadhumatu bifa Yesuus bifa Waaqayyo abbaati. Yesuus bifa Waaqayyo abbaati. Jechuun gaafina si gaafadhe Waaqayyoo fi ilaali Yesuus Kiristoos Waaqayyoon tasa gargar ba'uu hin danda'aniun siin jedhe. Gargar ba'uu hin danda'an. Okay, gaafa Yesuus Kiristoos du'e yoo. Gaafa Yesuus Kiristoos du'e. Qaamaan gargari. Ani waan isin jechaa jiru siin gali qaamaan gargari. Qaamaan gargari. Hojiidha maaliin tokkodhe? Maaliin tokkodhe? Elaan dhaggeeffadhu. Waaqayyo abbaan jira miti. Kiristoos immoo Waaqayyo abbaan hin argamu. Hin argamu inni bifa hin qabu inni hin argamu ture. Garuu bifa Kiristoos immoo bifa Waaqayyo abbaan Waaqayyo inni dhokataan bifa inni ittiin dhufee dhala namaatti mul'atedha. Yesuus Kiristoos gaafa lafarra dhufe immoo dhaggeeffadhu bifa Waaqayyo abbaa fudhatee dhufee Waaqayyo abbaan eenyu akka ta'e namoota agarsiisaa ture. Ta'ee agarsiisaa ture jechuudha. Yesuus Kiristoos. Waaqayyo abbaatu. Maaliin tokko jarriin siin jedhe? Hojiidhaan tokko yaadaan tokko waan Waaqayyo abbaan hojjetu Yesuus hojjeta. Galatoome jarri jechuun wanni Yesuus Kiristoos wallaalee hin jiru jechuudha. Miti? Hin jiru. Wanni inni wallaalee gonkumaa hin jiru Yesuus Kiristoos. Hin jiru. Hin jiru. Haala inni jirta? Wanni isa jalaa dhokateen hin jiru. Hin jiru. Wanti isa jalaa dhokatu hin jiru. Kaalid jirta? Waan hundaayyuu ni beekaa naan jedhe. Macaafa naafan himee Kaalid. Yesuus Kiristoos waan hundaayyuu beekaa wanni inni wallaalee hin jiru naan jedhe. Naafan himee. Dibaasee dhabar kunuun sumaadhaa dubbisi. Yalla. Maal siin qabda? Sumaadhaa dubbisi. Maal siin qaba maaltu na jinka? Gosa soddomii gara iddoo Yesuus itti fufee boqonnaa 13 lakkoofsa 32 itteeti. Yesuus itti fufee guyyicha sana yookiis yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni Waaqa irraa ilmis namni tokko illee kana hin beekanii jedha. Kootu kaa qo'e sitti hima. Ilmis qo'e ka hin beekanii akeekkadhaa dammaqaa yerichi sun yoo akka ga'u hin beekanidha. Dubbisime. Lakkoofsa meeqa? 12. Lakkoofsa 12. Boromtaas isaan Bitaaniyaadha. Maarqoosumadha. Luqaas miti. Anasii ban. Maarqoos boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irraa kaasee dubbisi. Boqonnaa meeqa ta'e? Boqonnaa 11. 11. Yesuus fakkeenyaan ilaalaa dhaggeeffatu.
Ela fakkeenya warra muka wayinii sana dhaannate Yesu boqonnaa 12 lakkoofsa tokkodha. lakkoofsa 12. lakkoofsa 12. Boqonnaa tokko Boqonnaa lakkoofsa 11. Ya Rabbi. Boqonnaa 11. Boqonnaa 11 lakkoofsa 12. 12 naanii dhageessatu. Ay asitti intini ta'enish sorry ifama. Barreessa. Yoo kuno borumtaa macaafa baasee waan dubbisuuf borumtaa isaan Bitaaniyaadha. Mata dureen isaa Yesuus harbuu tokko irraa ija dhabuu isaa jedhala. Borumtaa isaan Bitaaniyaadha yemmuu ba'an Yesuus in beela'e. Muka harbuu baala qabu tokkos fagootti arge. Ija irraa argadhaa laata jedhee dhaqe. Inni mukicha bira ga'ee baala malee waanuma tokko irraa dhabe. Yeroon isaa yeroo harbuun ija itti godhatu in turreedha. Galatoom eeyyen. Yesuus Kiristoosiin ija irraa argadhaa laata jedhee dhaqee yeroo bira ga'u ija irraa dhabee jedhaa jedha. Ija irraa argadhaa laata jedhee mukki sun ija harbuu qabaachuu fi dhabuu isaa akkamitti wallaalennoo waaqa. በጣም ጋፊ በሌዳና ጋፈቴ ጋፊ በሌዳና ጋፈቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመ ጉቱ ዋቀ ጉቱ ቱሬ nama waaqa waan dhabe kan baa walqixxee dandeet na dhageeffadhuka beeku wallaaluun isaa namuma nama ta'uu isaa ibsa nama ta'uu sana irraa ija argadhaa laataa jedhee by the way kun spiritually gara afuraatiin gaafa eegnu nuni kan eegnu akkaataa itti fudhattu kanatti miti kan nuti eegnu nuyi qaxxitaa mata akkasitti ibta nuni immoo akkasitti eegnu nuyi seegaleerami Gaaffiin gaafadde ijaan irraa argadhaa laata jedhee dhaqeetiyyuu achi ga'ee ijarraa dhabee muka sana abaaree deeme jechuudha. Akkamittiyyuu rabbiidha eega ta'e waaqayyoodha ta'e akkamittiin ija irraa argadhaa laata jedhee laataadhaan dhaqee bira ga'e immoo ijarraa dhaba. Innoo kutaan kuni kutaa fakkeenya iji harbuu jechuun dhala namaadha. Dhala namaatti fakkeeffama. Nuuni jechuun akkasitti kan sana jechuun namootarraa muka harbuu jechuun namadha. Ilma namaa. Ilma namaarraati Yesuus Kiristoos fakkeenyaan dubbata baay'ee fakkeenyaan wantoonni macaafa fakkeenyaan dubbate Yesuus ija harbuu dhaqee muka irraa dhabuu isaa jedha maal taate maal jedha borumtaa isaas Bitaaniyaadha yommuu ba'anitti hin beela'e namarraa maal kutata beela'e namarraa maal kutata gurrarraa kutatame hin beela'e jechuuni beela'e jechuun sa'i fakkeenyaaf yeroon beela'e itti nyaachifnee jedhee jiranii macaafa qulqulluun haa ta'u iyyuu akkuma ati jettetti yoo ta'u akkuma ati jettetti yoo fudhanne immoo borumtaa isaan Bitaaniyaadhaa yommuu irraa dhabee jechuun isaa inni nama guutuu ture nama guutuu waan ta'eef nama waan ta'eef inni yeroo sanatti irraa dhabuu danda'a beela'aa ture sirrii akkuma nama kamiyyuu beela'aa ture sababii beela'aa tureef irraa dhabaa jechuun yeroo sana waaqummaan keessa jira moo hin jiru? Waaqadhas namadhas inni yeroo sana. Maa egaa waaqummaan keessa jira miti yeroo kana yeroo inni laata jedhe kana. Atamma koo eenyummaa waaqayyo jechuun maal akka ta'e koo hin barree jechuudha mata akkasii jechuun. Atamma waaqayyo jechuun waaqayyo isa keessa jira miti. Maa inni waaqayyo miti yeroo sanatti waaqummaan isa keessa jira miti. Abbaatu isa ergeme namaaf. Isa keessa waaqummaan jira moo hin jiru? Jira. Maal egaa waaqummaan isa keessa jiraate akkamitti wallaale waaqayyo waan hin beekne qaba yeroo sana waaqummaan biraa deemu moo keessuma jira yeroo inni ija harbuu irraa dhabe yeroo inni wallaale. Ilaa dhaggeeffadhu namummaadhaan beela'e eenyummaa lama qaba ture Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu nama ture waaqa ture yeroo beela'e sana namadhaan yeroo beela'e sana nama ture. Waaqummaan eessadha yeroo sana? Keessuma jira garuu nama ta'ee jira chaararos. Waaqummaan utuma keessa jiru wallaale jechuudha jechuudha malee utuma waaqummaan keessa jiru waaqummaan wallaale jechuudha. Hin wallaale no ifan si dhaggeeffadhu waan si deebisuuf darbitee dubbachaa jirta. Hin wallaale osoo hin taane inni yeroo sana muka harbuurraa kan inni nyaata barbaaduu dhaqee nama ta'eeti malee waaqa ta'e miti kan inni dhaqe nama ta'ee dhaqe nama ta'ee waan dhaqe yeroo sana yeroo inni nama ta'e dhaqe.
eenyummaa eeshi fakkeenyaaf gaafa inni dhaqee Alaazaarin boollaati kaasu namummaan isaa isa dhaqee yoon siin jedhee deebii maaliin alaattati gaafa akkas ta'u. Namummaadhumaan dhaqee kaase gaafa tanas. Maal gaafa Alaazaarin kaasu dhaqee waaqummaadhaan dhaqee. Namummaadhaan dhaqee garuu aboo waaqummaa fayyadame. Aboo waaqummaa fayyadame waaqa kadhate moo ofii isaatiif kaase moo waaqa kadhatee kaase barachittis. Sababii kana asitti iddoo muka harbuu kanatti waan asitti himu Yesuus harbuu tokko irraa ija dhabuu isaadha. Gaafa nama ta'eeti beela'ee kan hin dhaqee akka namaatti barbaadee akka namaatti barbaadate. Waaqummaan eessa jiraan siin jedhe. Waaqadhas namadhas iddoo waaqummaa ila dhaggeeffadhu akkamittiin sitti himaa namni waaqi akkamittiin akka jiraachuu danda'u agarsiisuufiti Yesuus Kiristoos lafa kanarra dhufe. Namni waaqa ta'uu danda'a. Warri Kiristoositti amananii waaqayyooliidha Macaafni Qulqulluun. Waaqayyoolii. Galatoom. Waaqa miti waaqayyoolii. Kanaaf waaqa jechuudha katammaa. Ani waaqa miti. Ani waaqayyoolii keessaa tokkodha malee. Namni waaqa ta'uu danda'a siin jedhe. Atama fakkeenya si fudhadhee akkamitti naan jedhi. Fakkeenya si fudhadhe. Atama yoo namni tokko wanta tokko sii godhe yookiin waan tokko sii kenne Rabbi na gargaareetta baay'ee. Miti yookiin Rabbi naa kenneetta. Wanna ta'eeti namarraa fudhatta malee yooni dukkana wayii keessaa waan qaamni isaa hin argamne tokko waasii kenneen beekusiif. Yookiin namatu waan si godha nama lafaa si kaasa yoo ati kufte dhaggeeffadhu. Namichi sun akka inni waan godhuu fi Rabbitu naaf maddabe jechuudha. Rabbi yoo sii maddabe jechuun ikkoo fedha Rabbii sii raawwate namni sun ikkoo bakka bu'aa Rabbiidha bakka Waaqayyoodha namni sun waaqa xiqqaadha. Bakka bu'aa Rabbiidha. Waaqayyoolii xixiqqoodha. Sababii kana namni waaqayyoolidha namni. Namni nama gargaare waaqa xiqqaadha. Namni Macaafni Qulqulluun nun akka tamanna isin waaqayyoolidha Macaafni Qulqulluun. Waaqayyoolidha. Waaqayyoolii jechuun Waaqayyoon jedhamu Waaqayyo jechuun qophaasa akka waa godhudha. Ani qophaa koomaa gochuu hin danda'u.